Ashamaa harka fuune akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha egaan obboleewwan kan koo mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiran isiniif fudhadhee dhufeera. Akkuma isin argitanuu obboleessa keenya kana jismii yookiin qaama isaatitti waa bahee jechuun namni asaasiyyaa yookiin maal akka jedhamu hin beeku afaan Oromootiin namni asaasiyyaa qabu akkuma kana foolii adda addaa hin danda'u jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanuu kun obboleessa keenya miila isaatti harka isaatti wanti itti hibee kun jismii isaa hunda ga'ee jennaan baay'ee rakkoo guddaadha. Kana jechuun foolii irraan dhufa wanta akka kana asaasiyyaa wanta akkasii jechuudha foolii adda addaa irraan dhufa. Uffatallee haa ta'uu nyaatallee haa ta'uu shintibeetiillee haa ta'uu foolii adda addaa irraan dhufa jechuudha. Kana jechuun namoonni akkasii kun foolii hin danda'anu. Foolii dadhabuutirraanii akka kana ta'uu jechuudha. Egaan obboleewwan kiyya akkuma isin argitanu osoo ana ta'ee hoo osoo si ta'ee hoo kan mana hidhaa kana keessa waggaa tokko waggaa lama waggaa tokkoof 6-8 ta'aa jiru osoo ana ta'ee hoo osoo si ta'ee hoo akkam gootamime kun hunda keenyaaf gaaffii ta'uu qaba. Dhugaa rabbiin isiniin jedha obboleewwan kiyya. Kan mana hidhaa sana keessatti akka kanatti ta'aa jiru jechuun akka kanatti jismiin waan akkasitti beekun osoo si ta'ee hoo osoo obboleessa kee tiruu ta'ee hoo osoo obboleettii kee tiruu ta'ee hoo akkam goota akkam taata akkam jetta haasaa sirkaa bada dubbiin nama harkaa bada. Egaan yaa obboleewwan kiyya wanti nuti goonu yaa Rabbi jechuudha akka amantaa keessaniitiin. Akka amantaa keessaniitiin yaa Rabbi jedha. Namni maaf feestaalii uffataa, namni maaf akkas godhaa, biyya sana keessatti siyaasatu daldalamaa jira yookiin immoo mana hidhaa keessatti waan akkasii daldalaa jiru. Laa waan akkasii waliin hin jedhina. Oduu kan amma ati fakkeenyaaf biyya alaa jirta siin haa jedhu Dubaayii, Ameerikaa, maal Kanadaa waan akkasii jirta siin haa jedhu. Ati argaa hin jirtu gadadoo kana jechuudha. Rakkoo kana namni argaa jiru isuma keessa jiru qofaadha. Gubaa nama gubatee jedhan isa gubatee beeku beekaa jedhan. Kana jechuun rakkoo biyya Saawud Arabiyaa keessatti ijoollee Saawud Arabiyaa mudataa jiru ijoolluma Saawud Arabiyaa jirtu qofatu beeka. Tarii namoonni tokko siyaasaaf jecha yookiin immoo fuula bitachuu jedhama kan naannoo keenyaatti nama tokkorraa waa gaarii argachuuf jecha fuula gaarii ishoo ebeluu kun bareedaadha gosh jechuudhaa fi akkasiin jedhamuuf jecha sobuun hin mala. Garuu waan ija keetiin argaa jirtu hoo. Okay, jarri feestaala bitatan wantoota biraatti fayyadamaa jiru haa jennu. Inni akka kanatti jismii isaatti wanti arge yaa'e kun inni akkanatti jismii isaatti wanta kiniini beekun innis itti waan biraa daldalataa jira moo akkam an kun gaaffii natti ta'e jechuudha. Dhagahaa mootummaa deeggaruunii fi ijoollee Saawud Arabiyaa mootummaa jibbuu fi ijoollee Saawud Arabiyaa wanti walitti fidu hin jiru. Sinigale deeggartee jibbitee jaallattee kun dhimma mataati dimokiraasiidha. Walaakiin garuu ijoollee Saawud Arabiyaa jechuun khatta ahmar sinigale sarara diimaa ta'uu qaba jechuudha. Mee ilaali mee kun osoo tiruu kee ta'e akkam goota akkamiif gootame kan akka kana ta'e kun kan jismiin irratti dhume kun osoo tiruu kee ta'e maal goota osoo abbaa kee ta'e maal goota osoo abbaa warraa kee ta'e hoo maal gootame jechuun mee namni as keessa jaalallee dhabee jira namni as keessa abbaa warraa dhabee jira namni as keessa abbaa manaa dhabee jira namni as keessa obboleessa dhabee jira. Mee ilaali wanti har'a mucaa kana mudate osoo si mudate akkam gootame. Wanti har'a mucaa kana mudate osoo obboleessa kee mudate osoo abbaa warraa kee mudate osoo abbaa kee mudate akkam goota eessa kee dhaqxa teessee boossa teessee yaa Waaqayyo nu maarii jetta yaa Rabbi nu maarii jetta ishi har'a maaf hin jettu har'a maaf araaraman kadhattu bakka gadi baate jechuudha. Feestaalii uffatanii akkana ta'anii lakki jarri waan akkasiitii fi maallaqaan akkas ta'een akkas wantoota baay'ee yeroo haasoftu yeella'uu qabda.
Tariitii nyaanni isaa ta'uu diduun hin malaa ilmi namaa hundi tokko miti. Akkuma dura isiniin jedhe foolii irraanis hin dhufa wanta kana. Achi keessa immoo nama 100 nama 200 bakka tokko kifilii tokko buluu dhiisiiti. Namni 3 namni 4 yoo kifilii tokko keessa bakki tokkicha yeroo bulu ganama yerootti kaatu mee maaltu sitti dhaga'ama sitti? Uffata tokkoon osoo hin qayyaratin biyya qorraa ta'e haa jennu uffata tokko osoo uffata guyyaattiin oolte jiinsii guyyaattiin oolte yookiin immoo gurdii guyyaattiin oolte tokko osoo hin qayyaratin yoo ittiin bulte ganama yeroo kaatu fooliin akkamsitti dhaga'ama osoo bijaamaan qayyaratin yookiin uffata bultumaa osoo hin qayyaratin yoo bultu kun itti yaadamuu qaba. Jarri garuu jechuudha yoo sila bijaamaan jiraatanis yoo sila jiinsiidhaan jiraatanis akkuma jiranutti qabamani. Kuuwwan mana hojii keessaa jechuudha bakka hojii osoo taa'e lafa arabaa gomo'utiyyuu gomoo keessaa qabame. Kuuwwan osoo reettii eegu reettii jalaa qabame. Kuuwwan osoo gaala tiksu tiksee gaala jalaa qabame. Isinii galee dubartoonni illee akkuma kana jechuudha hundi mana boqonnaatti hin qabamne obboleewwan kiyya. Zibaalaa yookiin haraa gatuuf gadi baate kan qabamte baay'eetu jirti. Kana jechuun uffata hojiitiin qabaman jechuudha jarri kun. Eeyyee tarii tokko mana ijaazaatti yookiin mana boqonnaatti qabamuun jiraa hin mala. Eeyyee tokko karaa kanarraa qabamuun jiraa hin mala. Eeyyee namoonni tokko badii qabaachuun hin mala. Garuu sababa namni kumni 100 rakkachuu jechuun mee isinitti maaltu dhaga'ama? Nama 100 kana keessaa firan dhaba jettee yaaddaa? Nama 100 kana keessaa nama beekuun dhaba jettee yaaddaa? Mustahil waan hin fakkaanne kun. Nama 100 dhiisi nama 1,000 2,000 keessaa nama beekumsaan dhabdu. Yoo tiruu kee ta'uu baates, yoo abbaa kee ta'uu dhabes, yoo obboleessa kee ta'uu dhabes, yoo abbaa warraa kee ta'uu dhabes jechuudha. Isheen dubartiillee akkuma kana. Isinii galee? Kanaafuu amantaa keessan waan itti amantaniin yaa Rabbii jedhaa malee badii namarratti muruu qofaa miti. Tarii badii namarratti muruun nuuf akka Oromootti tarii beekamaa ta'eera bakka. Isa waa beekuttis badii murra, isa waan beeknittis badii murra, badii namatti muruu qofa miti. Tarii nuun badii qabna ta'a. Iyyee badii qabna ta'a. Garuu yeroo nuun warra Saawud Arabiyaatti quba tokko yeroo nutti qabdanu qubni 4 isinitti deebi'ara kanan bara. Dhuguma Rabbiin isiniin jedhagaan dhugaan firooman kutuu waan ta'eef. Iyyee badii qabna. Garuu badii keenya sana ilaale inni Rabbiin nu adabaa jiru yuugaa jennaan isin immoo nu'iin koomentii laayikii sheerii hin argatina. Nuu dubbattan nuuf qabsooftan karaa heeraaf seeraatiin. Gaaffii heeraaf seera qabu nuu gaafadhaa nuu dubbadhaa. Garuu inni isin nuun sooshaal miidiyaa daldalattan kun dhuguma Rabbiin ajibbisiisa. Isinii galee hin gaa baqqaa waggaa 2 har'a kunuu argaa jirtu jechuudha ilmi namaa akka inni itti jiru. Jismii isaatti wanti hin taane yaa'e. Jismii isaa amma qaama saalaa isaatitti dhiifama. Hanga qaama saalaa isaatti deemee jedhu ijoolleen sagalee jaraa isoonni isinii banee jechuudha. Kana jechuun maayini namichi kun carraa du'uuf jiraachuu keessaa gosa tokko qofa qaba jechuudha. Yoo jiraate achi keessaa gadi ba'e tarii lubbuunsa hafee jiraachuu danda'a inni nuu seenaa godhee isinitti garuu yoo deemoo du'e. Kanaafuu yeroo waa jettan yeroo waa dubbattanu fuulduraaf dudduuba laallataa dubbachuun barbaachisaadha. Dhiifama naa godhaa. Tarii hundi keessanii natti aaruun natti rifachuu keessan hin mala. Garuu immoo jechuudha obboleewwan kiyyaa wanta tokko gadi fageessinee ilaaluun barbaachisaadha. Har'a feestaalii uffannee maal goone mootummaa kana arrabsinee faayidaa nuti finnu dhibuun hin mala. Hin danda'ama garuu immoo jechuudha. Yaa Rabbi jennee yoo afaan beeknuun xiqqaan keenya guddaan keenya afaan beeknu afaan dandeenyu hundaan yaa Rabbi yoo jenne tarii furmaata numa arganna. Maaliif jennaan hundi tokko miti. Yeroo tokko qalbii qulqulluun namaa kadhatu
tokkummoo qalbii ajaa'aan namaa kadhachuun hin mala. Garuu rabbiin keessa namaa beeka waan ta'eef kan warra qalbii qulqulluun kadhate sana nuuf dhagaa jechuudha. Kanaaf wanna tokko yeroo jettanu gadi fageessaa ilaalaa. Dhuguma rabbiin isiniin jedhaan. Ani yeroon ijoollee Saawud Arabiyaa akka kanatti amma na hidhaa sana dhaqee nagarra. Garuu anis asumaan jira. Anis boruu deemuufan deema. Wanti mucaa kana mudate tarii anas mudachuuf deema. Wanti mucaan kun irra ga'e kun anarras boruu ga'uuf deema. Namaan galu jechuudha. Isinillee akkuma kana. Warri biyyoota Arabaa garaagaraa jirtanullee osoo ana ta'ee hoo jedhaati dubbadhaa. Qalbii qulqulluudhaan. Isinii galee mush isa waan biraatiif jecha dubbattanu miti. Qalbii qulqulluun gadi fageessaati. Wanti kun osoo anatti ba'eera ta'ee hoo. Wanti amma mucaa kana mudate kun osoo ana mudateera ta'ee hoo jedhame. Dhugaan yeroo waan akkasii kana yaade miira addaa keessa na galcha. Waan hin taane natti dhaga'ama jechuudha. Dhuguma Rabbi. Kanaafuu obboleewwan kiyya hundi keessaniyyuu waliif yaadaa. Walitti yaaduu dhiisaa waliif yaadame. Yaa Oromoo koo warri afaan kana dhageessan hin ga'a. Wal arrabsuun, wal xiqqeessuun, wal jibbuun, wal baqa jira mitiire akka hin taane waliin jechuun kun hinuma ga'a. Hin ga'ame nutoo jaarraa 150 akka hin taane jaarraa 21ffaa kana keessaa maaf akka taa'u hin taane. Maaf akka gaariitti waliin ilaalle. Maaf ija gaarii waliin ilaalle. Maaf uumaa nu uumettiin iyyanne. Maaf teenye waluma qofatti iyyina. Maaf teenye badii walumatti qofa murra. Kana amma rakkoo guddaan jiru nu bira. Nuun badii walitti murra. Badiidhuma keenya qofaadhaaf iyyuu walitti murra teenye jechuudha. Garuu badiin kun immoo deemee numa nyaataa jira malee waa tokko nu godhaan jiru. Kanaaf obboleewwan kiyya badii walitti muruu, quba walitti qabuun, situ akkas godhe, situ badii qaba, situ akkas jechuurra yaa Rabbii kiyya badii kiyyaaf akkas na godhaa jirta. Ati naaf araaramii jechuun barbaachisaadha. Kanaafuu araara kadhaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa dhiifama miira keessa galeetuun dubbachaa jira. Dhugaa Rabbii dubbachuu fi ergan obboleessa kiyya kana argee asii osoo ana ta'e hojjechuun natti dhaga'ame. Osoo obboleessa kiyya tiruun achi keessa jiraate, osoo abbaan warraa kiyya achi jiraate, osoo abbaan manaa kiyya hoo achi jiraate jechuun natti dhaga'ame. Dhugaa dubbachuuf ani hiriyoota baay'een achi keessaa qaba. Hiriyootan qaamaan beeku. Hiriyootan sooshaal miidiyaa irratti beeku. Hiriyootan dur wajjin biyyoo daakee taphadhe baay'een achi keessaa qaba. Garuu maal godha? Gargaaruu hin danda'u. Yaa Rabbi jedhee Rabbii koo kadhachuun alatti jara gargaaruutti hin qabu jechuudha. Kanaaf miira keessan gale miira addaan natti dhaga'ame. Isinillee obboleewwan kiyya miimii yaa Rabbi jedha. Yaa Rabbi jedha. Rabbiin wanti inni dadhabu hin jiru waan ta'eef. Inni danda'aadha. Mootummaan dadhabu Rabbiin dadhabu. Isinii galee nuti dadhabnu inni hin dadhabu. Inni beekaa nu fattanaa jira. Kanaaf immoo hin ga'aa fatanaa kana nurraa fuudhi yaa Rabbii jedha. Kanaaf obboleewwan kan koo du'aadhaan wal bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Hundi keessaniyyuu waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa nama kabajaa Rabbii isin haa godhu isiniin jedha. Rabbiin amrii jabaate hunda nuuf haa laaffisu. Rabbiin waan yaanne hunda keenya yaadaa muraada keenya nuuf haa guutu. Egaan ilmi namaa kamiyyuu jechuudha waa yaadeetu kan biyyaa bahu jaallanneetu miti kan baaraan jechuudha Yamaniin qaxxaamurree Jibuutiin dhufne. Egaa Rabbiin yaadaa muraada keenya nu guute gara biyya keenya nu haa deebisu. Obboleewwan keenyaaf haa wakkalamu isiniin jenna galatooma.